walladhee guddaan uumames keessatti maal hojjettan Yihuudaan lafa waa jirutti sagantaa qopheessinaadha. Yesus immoo lafa duwwaatti sagantaa qopheessinaadha. Yihuudaan namichi biyya magaalaa Chaaniyaa Kirooti dhufe kun amala gurguddaa torba qaba. Amala gurguddaa isaa torba mee sadan tokko kosnitti agarsiisa. Amala gurguddaa Yihuudaan qabu keessaa inni hangaffaa waan argutti amanuudha. Waan jirutti amanuudha. Hojii warra faayinaansiiti. Hojiin faayinaansii karoora gaafa baasan waan jiru irratti baasu. Waan hin jirre irratti baasan. Waajjira faayinaansii gaafa dhaqxan karoora tokko hojjechuudhaaf gara fuulduraatti proposaalli isaan qabatan baalaansiin isaanii eega ilaalame booddee waan jiru irratti hojjetu. Yihuudaan waan amantii irratti hojjechuu hin shaakalle waan jiru irratti hojjechuu shaakale wanta ta'e. Amala Yihuudaati. Amala Yihuudaa inni lammaffaa beekamtii barbaada. Yihuudaan Gooftaa Yesus Kiristoosin duukaa haa dhufu malee, bartuu haa ta'u malee, seexana haa baasu malee, Yihuudaan akka seexana baasaa ture hin beektu. Beekamtii barbaada malee Waaqayyoon beeksisuu miti. Kanaaf Yihuudaan sagantaan konfiraansii guddaa kun akka inni katamaa guddittiitti ta'u barbaade. Akka inni iddoo gaariitti ta'u barbaade. Maaliif kaashiriidha wanta ta'eef beekamtii guddaa ittiin argachuudhaaf. Okay? Amala Yihuudaa inni sadaffaaf inni hamaan yeroo hundumaa sammuun isaa birriirraa hin fayyu waa'ee birrii dhiisuu hin danda'u. Yihuudaan amala kana qabatee utuu jiru akka amala isaatti konfiraansii kun akka ta'u propozaala gaafa dhiyeessu Yesus immoo lafa onaatti sagantaa qopheesse. Yesus Kiristoos konfiraansii qabeenya irratti dhufu hin barbaadu. Konfiraansii lafa onaa irratti qophaa'u barbaada. Yesus Kiristoos namni qabu sanii nan eebbifame jedhu hin barbaadu. Dhabeessi sun akka inni eebbifamu barbaada. Akka jechuun waan ittiin galateeffamu uuma yeroo Waaqayyooma. Yeroo baay'ee amala Waaqayyoo. Waan ittiin galateeffamu uuma. Kanaaf Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 jalqaba kanarratti Yesus Kiristoos lafa onaatti konfiraansii qopheessee eega konfiraansii sana immoo qopheessee namoota nyaachise. Hin barsiisee hin nyaachise. Amalli Yesus akkasi. Dura barsiisaa eega barsiisee raawwate immoo hin nyaachisa. Haaleluyyaa. Si barsiisee nyaachisa jechuudha. Iddoo kanatti haati warraa utuu lakka'amin, ijoolleen utuu lakka'amin namni kun mishan eebba maraakilii nyaate. Waaqayyo akkas sadii fagoodha. Eebba maraakilii. Maatii isaanii dhiisanii guyyaa 3 baratanii, haadhaaf abbaa dhiisanii guyyaa 3 baratanii isaan kan firoota dhiisanii guyyaa 3 baratanii eebba maraakilii nyaachuutti ce'an. Eebba harka Waaqayyoo keessaa dhufu nyaachuu jalqaban. Nuti yeroo waan hundumaa dhiifnee jireenya keenya Waaqayyootti laannu maal arganna beektu? Eebba harka Waaqayyoo keessaa arganna. Amma garuu isa nu rakkisu sana dhiisuu amma hin dandeenyetti. Isa nu qoru sana dhiisuu amma hin dandeenyetti eebba harka Waaqayyoo keessaa argachuu dandeenya. Eebba harka Waaqayyoo wajjin walii galuu hin dandeenya. Namoonni kun akka lakkoofsa Yihuudaatti yookaan akka kalaandarii Yihuudootaatti guyyaa 3 jechuun sa'aatii 36 akka kan keenyaa sa'aatii 72 tun ta'in jechuudha. Guyyoota 3 kana walitti fufanii Yesus irraa gaafa baratan biddeena jireenyaa isa Yesus eebbise qurxummii xinnoo isa baay'ate sana nyaachuu jalqaban. Haaleluyyaa. Isa nyaachuu eegalan. Agartanii? Namoonni kun waan hundumaa dhiisanii Yesus irraa waan baratanii, waan hundumaa dhiisanii sagalee Waaqayyoo waan dhaga'aniif maraakiliin eebba irra afaakuun isaan qaqqabe. Har'as ani bisan akkas. Gaafa waan hundumaa dhiifne Yesus Kiristoos hin filannu. Gaafa amala keenya illee dhiifne, yaada keenya isa hamaa sana illee dhiifne Yesus Kiristoos hin filannu, karaa ittiin eebbinuu dhufu hin beeknu. Karaa ittiin yaada bitamnu hin beeknu. Karaa ittiin nama taanu hin beeknu. Yesus jiraataadha. Haaleluyyaa. Egaa iddoo kanatti kan agartan maraakilii akkasii kanatu ta'e. Yeroo maraakiliin akkasii kana ta'u, maraakiliin kun namoota wangeelatti xobbee ta'an, namoota amantiitti dhiyoo ta'an baay'ee dogoggorse. Yeroo baay'ee maraakiliin waldaa keessatti ta'u, dinqiif taammiriin waldaa keessatti baay'een isaa of eeggannaan hin taane taanaan namoota gara booddee dhufan baay'ee dogoggorsa.
namoota amantii xobbee ta'an baay'ee dogoggorsa. Namoonni iddoo kanatti Yesuus Kiristoosin duukaa bu'an baay'een isaanii waan nyaatanii quufanii. Maraakilii biddeenaa amananii Yesuus Kiristoosin amanani malee maraakilii jireenyaa hin amanne. Bareechaadha dhaggeeffadha. Maraakilii lubbuu irratti hojjetame amanuu fi maraakilii kan akkamitti isinii gulaata dinqii. Dinqii lubbuu irratti hojjetame amanuu fi dinqii foon irratti hojjetame amanuun adda adda. Fayyinni Yesuus Kiristoos nutti amanuu fayyina cubbuu irraa fayyuuti malee fayyina kaanserii irraa fayyuu miti. Nuti namni tokko maraakiliin jireenya nama tokko irratti yoo ta'e maraakilii jireenya nama sanaa duwwaa ilaallee Yesuus Kiristoosin amanuu hin qabu. Har'a namoonni baay'een maaliif wangeelatti xobbee ta'uu jettan, maaliif dafanii Waaqayyoon dhiisuu jettan, maaliif dafanii gara biyya lafaatti deebi'uu jettan baay'een isaanii konfiraansii irratti Yesuus Kiristoosin amanan. Yeroon jedhu jaama banamuu arganii, duudaa dhaga'u arganii, lamxii qullaa'u arganii Yesuus Kiristoosin amanan. Isaan kun jireenya maraakiliirraa waan dhufanii amananiif yeroo hundumaa dinqii kana eegu. Yeroo hundumaa time to time hundumaa maraakilii kana eegu. Lallabdee maraakiliin hin taane taanaan, ati jaamaa hin banne taanaan, jaroonni maraakilii kana arganii dinqii kana arganii gara gooftaa dhufan maal ta'u? Baak ta'u, booddee deebi'u. Tajaajila Yesuus Kiristoosin keessatti wanti Yesuus Kiristoosin rakkisaa ture warra akkasiiti. Baay'ee qurxummii quufan. Warri adii kun immoo qurxummii irraa fagaattu. Qurxummii baay'ee nyaatanii waan quufaniif amana abboo Yesuus Kiristoosin jedhan. Amanuudha bakka amma Yesuus Kiristoosin utuun hojjetin nama nyaachisa. Mixaadii dhaabuun rakkattu, kushiinaa galuun rakkattu, ho'aasaa nyaattaa kottaa Yesuusin amanaa jedhan. Agartanii? Silaa dubartoonni immoo waa ho'isuu hin galchanii. Abbaan warraa 5,000 eega ta'e egaa dubartoonni fi ijoolleen dubaraa meeqa akka ta'an Waaqa beeku. Hammi kun safaratti galee biyya jeeqe. Maraakilii eebbaa lallaban. Maraakilii qurxummii nyaachuu lallaban. Maraakilii eebba addaa lallaban. Waa'ee mootummaa Waaqayyo hin lallabne warroonni safaratti galan kun. Waa'ee fayyisuu Waaqayyo hin lallabne warroonni safaratti galan kun. Egaa dhaggeeffadhaa. Abbaan warraa duwwaan nama 5,000 ati warraa meeqa akka ta'an ilaali, ijoollee meeqa akka ta'an ilaali. Namni kun hundumtuu yeroo meedaa irratti ba'u pireechinkii jalqabe, lallaba jalqabe. Yesuus Kiristoos akka biddeena namaa kennu lallabe. Meeqa fidanii gara fayyinaa dhufan. Meeqa fidanii dhufan dachaasanii fidan egaa. Yeroo namoota kan hundumaa dachaasanii fidan, namni hunduu tola qurxummii nyaachuu gaafa dhufu, Yesuus achi hin jiru. Amma gaa salphinni. Kan isaanii marii dhufan qurxummii nyaattuu kottaadha. Gaafa lafa kaleessaa dhufan Yesuus achi hin jiru. Macaafa kanatti ufaa ilaala guutummaa isaa 66 ka'aati. Gaafa achi dhufanii Yesuus hin dhaban namicha achi eegu gaafatan eessa jira namichi kaleessa nu nyaachise, qurxummii nu nyaachise, eebba nu dhangalaase sun eessa jira jedhanii gaafannaan innoo ceeraa. Waan nama dhibu. Namni bishaan daakuu beekus, namni hin beeknes tokkollee tuunafin gara Yesuusitti ce'e. Haleluuyaa. Jara kana sammuu isaanii qabee kan jiru waa'ee fayyinaa miti, waa'ee qurxummii tola nyaachuuti. Waa'ee maraakilii quufanii beeku. Israa'eloonni baay'ee quufanii hin beekan, gaafas garuu hin quufan. Irraa afaatu ka'e. Kana himan yeroo hundumti isaanii ce'anii Yesuusin argatan hunduun gammadan akka jedhan barsiisa. Eessaas dhufteedhan. Lafa kaleessaa sanatti si barbaadaa turre. Lafa qurxummii nyaannetti si barbaadaa turre. Eessaa dhuftee jennaan Yesuus maal jedhanitti fakkaata? Waan biddeena nyaattanii quuftaniif na barbaaddanii. Ayyaachuu. Waan buddeena nyaattanii quuftaniif na barbaaddanii malee waan lubbuun keessan fayyeen miti. Amma gaa barumsa dhaggeeffadhaa. Iddoo kanatti Yesuus Kiristoos barumsa jireenya agarsiisu 11 barsiise. Jireenya lallaba yookaan maal jedhu laata? Simkata saraarii jechuudha. Preaching systemii deliverance agarsiisu yookaan fayyina agarsiisu 11 barsiise. Isaan keessaa 4 agarsiise. Innis maanni Yesuus akka jedhe ana buddeenni jireenyaa
anuma nyaadhaa. Amma qurxummii dhiisaa. Amma sammuu keessan kana keessa jiru dhiisaa. Ana nyaadhaa. Ana buddeenni jireenya. Haleluyaa. Wangeela Yohaannis kana keessatti ana kan jettu yeroo torba caafamte jirti. Ana isheen jettu yeroo torba caafamte. Ana karaan, ana dhugaan, ana jireenyi, innoo ana irraa wantoonni akkanaa kun yeroo torba barreeffaman. Kan baay'een caafaman garuu chaapterii 6ffaa kana keessatti, boqonnaa 6ffaa kana keessatti. Yesuus Kiristoos ana buddeenni jireenyaa anuma nyaadhaa gaafa jedhu namni hunduu hin naye. Namni hunduu hin naye. Aadaa keenya keessatti nuti nama nyaannee hin beeknu. Nuti warra heetotaa miti yookaan warra budaa miti. Amoorota miti nuti warra budaa sana miti. Nuti nama nyaannee hin beeknu. Akkamitti nama nyaannaa jedhan. Inni kaan kaleessa iyyuu akkasitti barsiisee dhumarratti qurxummii nu nyaachisee dhaggeeffadha waan jedhe fakkaata. Inni kaan booddee deebi'e. Booddee deebi'e. Iddoo kanatti egaa dubbiin. Ana karaan, ana dhugaan, ana jireenyi, ana mukti jireenya, ana bishaanni jireenya, ana malee hin ta'u. Ana malee gaafanneeru. Ana nyaattan malee, dhiiga koo dhugdan malee, foon koo soorattan malee hin jiru jireenyi gaafa jedhu. Hammi qurxummii barbaadaa ture gara booddee deebi'e. Asii gaafatanaa guddaan. Hamma buddeenaaf jedhee dhufe hundurraa na wayiiti. Hin baqate. Maal. Nuu kana dhageenye qurxummii dhageenye wanti hundi wal dhuge garte. Wal dhuge. Ana nyaadhaa. Dhiiga koo dhugaa. Karaan jireenyatti galtu gaafa jedhu namni hundi sokke. Gidduu kanatti Phexros fiigee gara Yesuus dhufe. Yesuus jedhe. Lallaba sadeen gaddaa lallabe. Isaa hin nyaattaa, hin quuftaa, sitti tolaa sana lallabii namni yaa'ee sokkeeraa durbanne. Deebi'ee namni booddee. Yeroo tokko wallaan kiristaanaa yoo networkiin addaan kute gadi bu'aa jira networkiin lakkooftuunsaa. Yeroo tokko wallaan kiristaanaa maaliif hinceetaa baay'isu beektu? Namatu jalaa bada. Dhugaa qabus immoo. Namni jalaa bannaan eenyutu asiraata kaffalaa? Namni jalaa bannaan eenyutu mabaa kaffalaa? Kana mannaa rakkootti muudhiisanii hinceeta yoo ittiin jedhan shaggaa ta'a. Hunduu dacha'ee sokkeera. Hunduu gara booddee deebi'eera. Lallaba kee kana nuu sirreessi. Lallabas akka gaarii isa qurxummii nama nyaachisu sana. Lallaba isa bareedaa isa waa namaa kennu sana. Lallaba isa bareedaa jireenya namaa jijjiiru sana. Lallaba isa bareedaa isa hin quuftu jedhu sana nutti himii jedhan. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 22 akka dubbiftan. Namoonni kun Yesuus Kiristoosiin kan barbaadan lallabattii gaarii kanaa. Lallabattii namatti toltu kanaafi. Yesuus garuu isa dhiisee 25 ka'e kanattiin jedhe. Yemmus jarri Yesuusin bishaanicha gamatti argatanii yaa barsiisaa yoom as geessee ittiin jedhan. Yesuus immoo deebisee dhuguma isinitti himaa isin milikkita waan argitaniif utuu hin ta'in buddeen isa nyaattanii waan quuftaniif na barbaaddu. Nyaata baduuf hin dhama'inaa. Nyaata jireenyaa bara baraatiif argamuuf danda'a malee nyaata baduuf hin dhama'inaa. Nyaata jireenya bara baraatiif argamuuf dhamaa malee ilmi namaa inni Waaqayyo abbaan milikkitoota ittiin godhe nyaata kana isiniif kennuuf jira isaan jedhe. Isaan immoo egaa hojii Waaqayyoof akka dhamaannuuf maal gochuun nuuf wayya jedhanii isa gaafatan. Agartanii? Yesuus Kiristoositti waa isaa gaafa barsiisu maal goona isa kana akkamitti ta'a kun? Baay'ee dhiphatan. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 34 ilaala. Lakkoofsa 34 maal jedha? Gooftaa buddeena kana yoo hundumaa nuuf kenni jedhan. Yeroo hundumaa buddeena nuu kenni. Har'as buddeena nuu kenni. Boris buddeena nuu kenni. Buddeena jilbeenfatan buddeena ta'an buddeena
dhaabatan buddeen yeroo hundumaa nuu kenni. Lakkoofsa 35 ilaalaa. Yesuus ana buddeenni jireenyaa ittiin jedhu. Inni eenyu koo? Ati fiffitii xibsii kitifoo barbaaddaa amma ana buddeenni jireenyaa ittiin jedhu. Dubbiin asii kaate. Namicha faffatoo xibsii kitifoo barbaaduun buddeenni jireenyaa Yesuus gaafa jettu dhuguma si dhaga'a. Dhuguma si dhaga'a. Waaqayyo nu gargaaru. Ana buddeenni jireenyaa anuma nyaadhaa. Yaadatu taatan Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 abbaan baafatee naaf dubbisu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 29 ka'ee abbaan agarte mee namoonni argitan 19 naa dubbisaa. Wangeela Yohaannis 4:19 abbaan tokko moo Wangeela Yohaannis 4:11 eewwat argate 19 immaa bitnaa dubbisi. Kana irratti dubartittiin akka ati raajii taate nan argaa. Yaa gooftaa, abboonni keenya gara kana gubbaatti in sagadu. Isin warri Yihuudootaa immoo lafti itti Waaqayyoof sagaduun ta'u Yerusaalem keessa jira jettu ittiin jette. Itti fufeen dubbisa. Abbaan tokko immoo 11 yookaan lakkoofsa 1 naa deebii. Dubbisu. Dubartittiin kana irratti yaa gooftaa, atoo waan ittiin budduuqsitu hin qabdu. Boolli bishaanichaa immoo gadi fagoodha. Bishaan yeroo hundumaa jiraatu sana eessaa fiddaree? Abbaa keenya Yaaqoob isaa Abrahaam, abbaa keenya Yaaqoob isaa bishaanicha dhugee, ijoolleen isaa horiin isaas dhuganii boolla bishaanichaa immoo nuuf kenne in caaltaa gaaffii jetteen. Yesuus immoo bishaan kana irraa kan dhugu hundinuu deebi'ee in dheebota. Bishaan isaa ani kennuuf jiru irraa inni dhugu garuu bara baraan in dheebotu. Bishaan inni ani kennuufiif jiru isa keessatti burqaa bishaanii isa jireenya bara baraatiif burqu in ta'awoo ittiin jedhe. Kana irratti dubartittiin yaa gooftaa deebi'ee akka ani hin dheebonneef bishaan waraabbachuufis akka ani as hin dhufneef bishaan kana anaaf kenni jettee. Dubartittiin kuni fayyinaaf bishaan jireenyaa kadhachaa jirti immoo laga akka hin dhufneef bishaan kadhachaa jirti. Ana bishaanni jireenyaatti jedhe. Sirriitti dubbadheera. Wangeela Yohaannis keessatti yeroo 7 ana kan jedhu caafamee jiraan sirrii jedhe. Ana bishaanni jireenyaa qabatteen jedhu deebi'ee laga akka hin dhufneef bishaan kana naa kenneef. Deebi'ee si'ooliin akka hin nanneef. Deebi'ee badiisa bara baraa akka hin banneef kan jedhu miti. Akka laga dhufee bishaan hin waraabneef. Ammas dubartittiin kun sammuun ishee inni guddaan foon irratti hundaa'ee jira. Hafuura irratti miti. Garuu waan nama dhibu kan garaa ishee nyaattu dubartittiin kuni lakkoofsa 29 irra jirudha. Erga foon irra dabartee teermii hafuuraa geesse. Hunduu teermii qaba jedhana. Warri kaleessa paartinarii kaleessa wajjin macaafa qulqulluu qayyabachaa turre waa kaaseen ture. Hunduu siisteemii qaba. Dubartittiin kun isteeppii foon irraa gaafa ol ka'aa deemtu isteeppii hafuuraarra geesse. Haleluuyaa. Isteeppii hafuuraarra gaafa geessu 29 irratti akka lakkoofsa 28 kennu dubbisame. Dubartittiin yommuu sokkotee ishee achumatti dhiiftee gara mandaraa dhaqxee namootatti dubbattee kottaa namicha waan kanaan dura hojjedhe hundumaa anatti himee tokko ilaalaa. Kun Kiristoos laata jette. Namoonni yeroo sanatti mandaricha keessaa ba'anii gara isaa dhufanii. Haleluuyaa. Amma waa'ee bishaan dhugaatii dhiiftee Kiristoosin nan arge. Dhoksaa koo natti hime. Cubburraa na fayyise. Kottaa ilaalaa. Waa'ee bishaan waraabbachuun dhiifte. Waa'ee waan hundumaa sana hundumaa dhiifteetu gara jireenya hafuuraatti ol guddifatte teessuma ishee. Dubartittiin kun moo'icha guddaa sitti argatte.
Har'a waldaa kiristaanas kan barbaachisu, anaaf isiniin kan barbaachisu, isteeppii isa jirru kanarraa hunduma isaa dhiibnee isteeppii irratti Waaqayyoon agarru nutti ol siquutu barbaachisaa. Waan funaansaa kan hundumaa dhiibne. Gara kanattis hin deebisa gaa. Dubartiin kun bishaan waa'ee bishaan irratti naqe. Bishaan keessaa warqee hiisetti. Isaan akka hin dheebonneef kan jireenyaan turre. Asittis namoonni kuni buddeena nuu kenneedhaan. Buddeenni isaan barbaadan kanarraati. Yesus buddeena jireenya bara baraati. Bishaan isheen barbaaddu kanarraati. Yesus immoo bishaan jireenya bara baraati. Maal jedha sagalee Waaqayyoo keessatti gara bara dhumaatti namoonni tokko tokko maqaa Waaqayyoo kanaan of moggaasuudha. Maqaa Waaqayyoo kanaan of moggaasuudha. Egaan bara dhumaarra waan jirruuf I think faabrikoonni tokko tokko batalay Coca-Cola company faa yoo fudhanne Coca's for life jedhu. Maal jechuudha? Coca'n jireenyaaf jechuudha. Jireenyi bara baraa Yesus Kiristoos hin duwwaadha. Namoonni tokko tokko water is for life jireenyaaf jedhanii maqaa jireenyaa dhufatan jira. Inni isa dhugaa sana miti. Inni dhugaa for life in Yesus Kiristoosidha. Jireenyaaf kan malu Yesus Kiristoos hin duwwaadha. Jireenyaaf kan ta'u Yesus Kiristoos. Kanaaf Phexros lallaba amantoota nuu baay'isu nuu lallabi jedhee. Lallaba duuka buutuu nuu baay'isu nuu lallabi jedhee. Kana achi namni sokkaa'eera. Waan tokko hin dubbanne Yesus Kiristoos gara Phexrositti galagalee lakkoofsa 66 kanarratti deemuu barbaaddu jedheen. Bakka xaaxaa kee dhiisi ati deemuu barbaadda jedheen. Yesus nama hin gabbaru nama jaallata malee. Deemuu barbaaddaatis jedheen. Mee Wangeeluma Yohaannis 6:52 laala. Yohaannis 6:52. Namichi kun attamitti foon isaa akka nyaannuuf nuu kennuu danda'a jedhanii waliin morkatan jedha. Hawu akkamitti Yihuudoota jedhama. Isaan amma foon isa xibsii malee foon jireenya bara baraa isa Yesus kennu nyaachuu hin shaakalle hin barbaannes. Amma namoota baay'ee kan miidhaa jiru isa kana. Waaqayyo jireenya nu haa shaakalchiisu. Jireenya hundumaa dhiisanii Waaqayyo wajjin jiraatan tokko. Jireenya hundumaa irraanfatanii Waaqayyo wajjin jiraatan tokko. Niqoodimoos jireenya Niqoodimoos irraa waan hedduun bare. Niqoodimoos kaafinee mootummaati. Niqoodimoos kaafinee mootummaa ta'ee garuu galagaggalaadha. Kaafinee qulqulluus miti. Kiristaana qulqulluus miti. Guyyaa guyyaa biiroo galee akkatti Yesuusin ajjeesan mari'ata. Halkan immoo malla Yesus Kiristoosin jala taa'ee wangeela barata. Namichi kun eenyu? Halkan milla Yesus jala taa'ee wangeela barata. Guyyaa guyyaa immoo biiroo mootummaa galee warra Yihuudootaa wajjin akkatti Yesus Kiristoosin ajjeesan mari'ata. Namichi kun eenyu? Niqoodimoos. Niqoodimoos sooressa beekamaadha. Abbaa qabeenyaa guddaadha. Yesus Kiristoos mistira kana Niqoodimoositti hin himne. Niqoodimoos fayyuun barbaadaa jennaan fayyuu barbaaddaa wajjin jedhe. Eeyyee jennaan salphaadha jedheen. Haaleluyyaa. Salphaadha garuu lammaffaa dhaladhu jedheen. Niqoodimoos rakkoo guddaan maal jettan aaca barbaarii dhalatteensa. Aaca barbaarii galagaggala. Namoota akkasii guute bara kana waldaa keessa. Hoo gadi ba'an yeroo tokkotu faarfattoota keenya tokkotu yeroon isaa yeroo polotikaa ture yeroo obbo Lammaan pirezidaantii biyyaa turan turenna. Guyyaa guyyaa faarfachaa ganama sagantaarra turanii faarfachaa turan. Dubbiin ka'ee bicicciin ka'ee guyyaan isa dilbata ture. Katamaan jeeqameera dhukaasa baay'eedha dubbiin cimeera yeroo mootummaan darbe sun itti kufuuf jedheera. Wanti hundi warqutaadha.
Gaafa inni masagaajaa bira akka darbu ijoollee masa lafa harfatantu sirba. Bishaan tokko jira Buraayyuu Malkaa Gafarsaa kan jedhamu. Yaa Malkaa Gafarsaa kilaashii naan bittu yaa Lammaa Magarsaa hunduun sirba. Makiinaa dhaabee bu'ee ta'u warra sirban kana ilaale. Hunduu masa lafa harfatudha. Maal ijoollee tajaajila irraanfattanii yennaan torbanitti wal gaafanna isaa torban booddee. Namoonni tokko akkas. Yoo sirba argan kan sirban, yoo isa dhugu argan kan dhugan, yoo isa faarfatu argan kan faarfatan. Niqoodimoos akkasi. Namichi kun raawwatee waan biyya lafaa dhiisuu hin dandeenye. Bari kun bara akkasi fakkaata. Amma galgaa'onni keenya baay'een eessa jiru jettan mana dhugaatii jiru. Eessa jiru jettan baay'een isaan mana dankiraa jiru. Boleetti tokkotu hotel manaajimentii barattennaa hoteela guddaa naannoo Boolee jiru qacaramtee hojjetti. Yuunivarsiitii marraa eebbifamtee hotel manaajimentii hojiinsee boleettiin kun faarfattuudha. Waldaa kiristaanaa keessaa kuwaarii keessaa faarfatti. Manni sun garuu ciffaraa qaba. Agartanii ituma isheen keessumsiistuu maal taatu astanaagaajummaa kana laqaa taate wayitarii kan hojjettenna. Uuma isheen ergamuudhattu agalgaa'ii beekamaatu dannasaa dhugaatii qabatee jira. Abbaan hoteelichaa waan fidee fidu jedhee tan qabee gara moggaatti baaseetti. Ati isin nuddaa'ii jennaan borna gaafadhu naan jedheetti. Borna gaafadhu. Mucaan tokko jira. Maqaa maatii koodha baay'een jaalladha. Madassaa jedhama Madassaa Fiixeeti. Namooti baay'een hin beektonna gaardii hojjeta namni kun hojii gaardii hojjeta hojii hoteelaa. Yeroo hundumaa warra mootummaa kanatu achii dhugaa gaardii ta'e manatti keessaa hin fida maal ta'anna nama cimaadha namni kuni akka biyya kanaatti nama beekamaadha garuu miseensa waldaa kootiiti. Yeroo baay'ee naan jedhe hoteela kana abalufaa dhufee dhugaa kana maan gorsitanii naan jedhe. Ituma inni natti haasa'u waa'ee gorsuu dhiiseen waa'ee Niqoodimoosii yaadadhee gaafate. Har'a wantoonni baay'een akkas. Jireenya Niqoodimoos utuu hin jijjiiramin gara Yesuus dhufanii barumsa barachuu. Utuu hin jijjiiramin miilla Yesuus Kiristoos hin jala taa'u. Isaan kun namoota baay'ee miidhan. Isaan kun namoota baay'ee galaafatan. Hin jijjiiramne. Ani kan keetii yaa Yesuus. Obboloota koo tokko isinitti himan. Hundumaa dhiisanii Yesuus Kiristoosin duukaa bu'uudha mata dureen koo. Hundumaa dhiisanii. Waan karaa nama dhaabdu kana dhiisanii. Waan nama dhiphistu kana dhiisanii. Waan nama qortu kana dhiisanii. Yesuus Kiristoosin duukaa bu'uun murteessaadha obboloota koo. Yoo lammaffaa dhalattee mootummaa kootti galta. Oo lammaffaa dhalattee sii ta'atti jedha. Niqoodimoos human mind yookaan immoo sammuu uumamaa sammuu namaatiin yaaduu jalqabe. An namichi qancaree kun jedhe qancaruu isa jettu kana Oromiffaa akkamittiin akkaan hiikuu naan galu qancaruu hin qancare qaacabbaa jechuudha qaacabbaa. Ani eegan qancaree akkamittiin lammaffaa dhaladhaa. Afaan polotiikaatiin yoo ilaalle kun ija polotiikaatiitu ilaalame waan biraadha. Namni tokko biyya tokko jira naannoo magaalaa Hoolataa Bakakkaa iddoo jedhamu Oddoo Qoree iddoo jedhamu fardaan nageessanii tajaajila utuu deebi'u riqicha Oddoo Qoreetiif Hoolataa gidduu jirtu sanarratti fardi olu taalee nooraarraan kaasee bishaan keessa na buuse. Asii gadi yoo dheerate meetira 50 ta'a lafa fardarraa itti kufennaa. Namichi na harkisee fardicha na harkisee nageesse immoo kaabinee mootummaati kutaa ispoortiitti gaafatamaadha. Achi ba'ee gaafa fardarratti deebi'u akkanaan jedhe. Kun ija polotiikaatiitu ilaalamee as waatu jira jedhama. Dhummoo ishee amantiitiin ilaallaa iddoo kana seexana jira garuu dabarreedhaan jedhe. Niqoodimoos baay'ee nama rakkisaadha. Qancaree nan qancaree gaafa jedhu laphee qancareen qaba. Yaada qancareen qaba. Saayinlawwit ituu hin jijjiiramin isa qancare.
Har'a waldaa kiristaanaa keessa kana jira. Utuun jijjiiramni isa faarfannaatti qancare. Utuun jijjiiramni isa raajummaatti qancare. Utuun jijjiiramni isa maal jedhu akkamitti isin ibsu laata? Utuun jijjiiramni isa galgaa'ii ta'e sana jechuudha. Warra akkasii kanan akka jira Yesuus. Fayyoo barbaadde lapheen kee lammaffaa haa dhalatuudha. Afurri kee lammaffaa dhalatuudha. Yaadattootaa ta'anii faarsaa boqonnaan qabu faarsaa 51 irratti faarsaa 50 yeroo baay'ee namoonni dhiifama naa godha asumaan gara hundarsiitti hima faarsaa boqonnaa akkasii jettanii hin dubbisinaa warri tarii wajjin macaafa qulqulluu qayyabannu baay'ee dubbachaa irra faarsaa boqonnaan qabu hin jiru waan hin jiru hin dubbisinaa faarsaa boqonnaa 50 boqonnaa 20 hin jiru faarsaa dhuma jedhama faarsaa 51 irratti lakkoofsa 9 irratti Daawit ikkoo maal jedhe beektu laphee haaraa naa uumee haleluyaa laphee haaraa naa uumee Daawit faarfannaa kana yoon faarfate gaafa dubartii namaatti ejjee dubartiin sun immoo ol fooftee abbaa manaa ishee irraa ajjeesee dubartii sana fuudhetu raajummaa itti dubbatame. Namichi hoolaa baay'ee qabu abbaa hoolaa tokko akka inni jalaa qalate gaafa himamu namichi immoo isa ta'uu Daawitiin ta'uu gaafa himamu Daawit dafeen isaa gale. Kan na nyaate laphee kootii laphee isa qancare kana goomsuutti isa qancare kana keessaa fuudhii laphee haaraa naa uumee. Agartanii? Isa dhugaatitti qancare kana, isa ejjatti qancare kana, isa hannatti qancare kana, tootaali na keessaa fuudhii laphee kan biraa tokko naa uumi. Haleluyaa. Laphee addaa tokko naa uumi. Maartee jala gaasiira. Amin jedhan harkaa fudhadhaa Waaqayyo laphee haaraa tokko siif uumu. Daawiti namatti quba qabuu dhiise, abalutti quba qabuu dhiise ofitti deebi'e laphee kootu na nyaate laphee naa jijjiire. Kanatu na galaafate waorma miti. Faarsaa 51 irratti ikkoo Daawiti misira tokko baase. Misira Daawit achitti baase ulaaltan. Baay'ee misira hamaaf misira guddaa tokko Daawit achitti baase. Maal sitti fakkaata beektu? Kan biraa miti jedheen. Haatumti na deessee cubbamtuudha. Haatumti na maal wal dhofsina Waaqayyoodhaan. Wal dhofsuu maal barbaachisiisa? Maal of tuullaa? Haatumti na deessee iyyuu sirrii miti. Inaan dubbisa 51. Akka jedha. Akka gaaruu yeroo kandumaa gaafa tekstii kana dubbisu wanta tokkotu laphee na rukuta. Faarsaa 51 lakkoo tokko irratti Amaariffaa isaa dubbiftan isuma siraa jiru kana ka'a garuu jecha sanatti tole. Daawit koo akka jedhe yaa Waaqayyo jedhe yaa tokko barsiisaa ture. Egzaabiheer hooy jedhee jalqabe. Yaa Waaqayyo gara Waaqayyotti deebi'e. Akka gaarummaa keetti araara natti agarsiisi. Akka waaqessa guddaatti irra darbaa koo haxaa'i balleessi. Yakka koo raawwadhu anarraa dhiqi. Cubbuu kootti nu qulleessi. Ani irra darbaa koo beeka. Cubbuun koo gaafa hundumaa ija koo dura jira. Anis yakkeera suma duwwaa yakkee wanta ija kee duratti hamaa ta'e hojjedheera. Ati immoo dubbii ana irratti dubbatteen qajeelaa firdii faladdeenis qullaa ta'uu kee nan beeka. Kunoo haati koo isheen garaatti na baattee iyyuu cubbamtuu turte. Anis yakkaa ta'een dhaladhe. Maal ol sobna? Anis sirrii miti. Haati koo sirrii miti. Ija ishee walitti bu'u. Kanaafuu laphee haaraa naa uumi. Ayyaana kee narraan fudhatiniiti. Gara dubbii kootti gaafa sun deebisuu gaa. Niqoodimoos lammaffaa dhalachuu kan qabu laphee isaati. Hafuura isaati. Yeroo baay'ee namoonni iddoo kana riborning isa jedhamu kana cuuphaa duwwaatti fakkeessanii agarsiisu. Main pointiin guddaan asirra jiru garuu baay'ee cuuphaan agarsiisu jireenya lammaffaa dhalachuu agarsiisa. Hafuura lammaffaa dhalate. Beektu yoo ta'e dubbiftaniitu yoo ta'e yeroo baay'ee macaafa waan dubbisuuf natti tola. Wangeela Yohaannis boqonnaa 21 mul'ata Yohaannis 21 irratti bantii waaqa haaraadhaaf lafa haaraan argee jedhe. Kaleessa wayyoo yaa lafaa jedhamti wayyoo yaa lafaa seexanni gara keetti gad darbatamne lafa isheetti wayyoo jedhamtee fi kadhatuun ta'in yetalawwaxech isii jijjiiramte lafa haaraan argee. Waaqayyo kana barbaada. Nama lammaffaa dhalatee jijjiirame nama jijjiiru. Hattuun hanna nama barsiifti.
Sobduun soba nama barsiifti. Ejjituun ejja nama barsiifti. Dhudduun dhugaatii nama barsiifti. Namni jijjiirame garuu jireenya namatti agarsiisa. Yeroo tokkotu keessumaa tokkotu mana koo dhuftenna. Karadhee fi raawwadhee misaan manaan qophoofneen misaa alumaa yaanne jennee baane maatii wajjin. Intalli na bira dhufte sun tajaajiltuu haa ta'uun beeku giddu galeessuma garuu laphee namichi ispaalti laphee ta'enna. Gaafa dannee hoteela mana nyaataa tokko achi jennu isuma gadteessu wayin dhajja jette. Maali haati beentee miti beentee waan kana nu doonnaan maal raajii abaluyyuu dhuginaan jedhee yoo dhudde fuulli kee sii bareedanaan jedhee yoo dhudde fuula sii bareechaa dhuginaan jedhee naan jette. Egaa siiniin kaffaluusi na bira teessee sin dhudduu achi taa'ee dhugii kaffaladhuu kottuun jedhee. Oganaa gargaaru. Namni waanuma beeku nama barsiisa. Waanuma beeku. So, Iyesuus Kiristoos jijjiiramatti waan amanuuf Niqoodimoosiin jijjiiramuu barsiisa. Laphee kanaan hin ta'u, hafuura kanaan hin ta'u, amala kanaan hin ta'u, yaada kanaan hin ta'u yoo jijjiiramte maleetti. Anis isinis calluma jennee ani kiristaana ani beenxeedha utuu hin ta'in isa kami ati? Isa waan hundumaa dhiisee Yesuus Kiristoos hin duukaa bu'e moo isa waan qabu fudhatee Yesuus Kiristoos hin duukaa bu'e? Karaan mootummaa bara baraa sun dhiphaadha gaafa jedhanu kotota guurteen dhufinsi qabaa jechuudha. Karaa dhiphaa keessa kotota hundumaa fuudhanii darbuu hin danda'amu nama rakkiseetta. Hundumaa sarakkab goote cina tiree fakkeessitee karaa dhiphaatti gaafa baatu. Yoo gatte hin dabarte. Yoo immoo hin gatu jettee ciniinnattee hafte wajjin kufta. Karaa dhiphaan akkasii. Kana karaa dhiphaan. Achi as jalqaba dubbii kootis hin deebisan harkaa dheeratee dhiifama. Phexros lallaba kana jibbe tootaale bakka. Lallaba akkasii kana lallabuu dhiisi lallaba gaarii lallabii nama nuu fidii jedhe Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos immoo okay dhiifama. Lallabichaan sirreessaan jenne. Mee boqonnaa 66 laalaa. Sorry 60 laalaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 60 kaati. Bartoota keessaa baay'een kana dhaga'anii kunoo jecha jabaadhaa eenyutu isa dhaggeeffachuu danda'a jedhan. Hiikabdaal. Eekko kabbaad qaal ነው hiikabdaal. Dhiirnee galuu nu wayyaa asumatti. Kun isin gufachiisaa ittiin jedhe Yesuus 61 irratti. Kun immoo isin gufachiisaa. Lallabi sunitti ulfaattee gufattanii lakkoofsa 62. Ilmi namaa kun gara iddoo dur tureetti utuu ol ba'uu yoo argitanuu attamree kunoo nafuu. Baay'inaani. Eenyutu kana danda'a? Eenyu kana danda'a? Maal wanta akkasii? Yeroo waldaa Dastidaanii ture. Ani yeroo hundumaa keessa koo dhaggeeffadheen lallaba. Waan afur qulqulluun keessa kaa'uun lallaba. Dura ta'anii waldaa garuu yeroo hundumaa lallaba gaarii akka lallabu barbaada. Mindaan koo 300 turte. Lallaba hamaa tokko lallabee biiroo magalchee nafa rabsiisu. Maal 50 irraa citeera. Torban tokkotti lallabee 4 doona geessee arfan yoo dheekkamsa lallabee honkaan qixaatii birrii 50 qaba birrii koo fixee jechuudha. Lallaba hamaa tokko lallabnaan yeroo hundumaa birrii 50 irraa cita. Kanaafuu lallaba gaarii lallabuun qaba. Birrii 50 iddootti eeggachuuf jechuudha. Guyyaa tokko isa gudiina godhu Waaqayyo natti dhufee amma na lallabduu hin ga'u naan jedhe. Birrii koo akkamiin godhannaan sin danda'a naan jedhe. Achumaayin damoosa dhiise eega bara sanaatti damoosa nyaanne amma ammaatti
tola waaqayyoon lallabaa meendaa waaqa harkaan fudhadhaa. Yeroo baay'ee namni tola gaarummaa isa waaqayyo keessa kee kaa'ee gaafa lallabdu hin jaallatamu. Kun hin danda'amu waaldaa diigaa. Kun Yesuus abbeen gabbarre deemuu barbaaddu. Sokkuu barbaaddu. Lakkoofsa 66. Yeroo sana jalqabbii bartoota keessaa baay'een gara booddee deebi'an. Hin dandeenyu nu kana. Waan akkas akkasii kaa nuu dhiisi. Yoo waan gaggaarii nutti lallabde wajjin hojjenna. Kan kanaa achi kanan ta'uudhaan. Ammas namni harcaa gaafa dhufu deemuu barbaaddu jedha 65. Deemuu barbaaddu deema. Qaxaleen tokko jirti abbee Phexros. Yoo dhuma hin jirjira ta'eyyuu gooftaa baay'ee jaallata. Si dhiibnee eenyuun bira dhandhaa. Jecha kana garaana nyaata. Abbaa si dhiibnee eessa dhandhaa. Wanta fe nutti haafu malee. Nu hundumaa dhiibnee si tokkicha ilma waaqayyoo amananneerra. Nu isa hundumaa danda'u siin waaqayyoon filanneerra. Eessa deemnaa? Kana egaa kan dubbachuu barbaada. Bareechana dhaggeeffadhaa. Xumurufan. Isin hundumaa dhiibsanii yoo Yesuus Kiristoos hin duukaa buutan yeroo hundumaa kabajamaa jiraattu. Yeroo hundumaa eebbifamaa jiraattu. Akkamitti dhiisna? Akkamitti dhiisna? Amalli keenya sun akkamitti nu dhiisa? Hojjenne yeroo hundumaa Yesuus Kiristoosin moosifattaniitu taanaan waan ati moosifte sanatu yeroo hundumaa si bulcha. Yoo foon moosifatte foontu si bulcha. Yoo dhugaatii moosifatte dhugaatii si bulcha. Waanuma ati moosifatte sanatu waan si bulchuufi yoo Yesuus moosifatte yeroo hundumaa jireenyi kee Yesuus Kiristoos Yesuus jedha. Agartanii warra dudduu gaafa agartan hundumaa atalaa deemti. Warra sijaaraa tuttu immoo laali. Karaa isheen dabarte hundumaa hin ajaa. Sijaaraa jedha. Waan irratti moo sanatu irraa foolii fida. Ati garuu gaafa Yesuus Kiristoosin amantu kan isaa gaafa taatu Yesuus irraa foolii fida. Lafatti dhatti hundumaa Yesuus dhaqa. Haleluuyaa. Karaatti deemtu hundumaa Yesuus jedha agartee. Karaatti ejjettu hundumaa. Warra sijaaraa tuttu yoo isheen dhuftee si bukkeetee safara hunduu sijaaraa ta'a. Maal yoo jette gooftaa isheetu sijaaraadha. Isheen nu ajoofte. Waaqoon nu najeessi. Okay. Namni waan hundumaa dhiisee Yesuus Kiristoosin duukaa bu'uu kan danda'u yoo jettan yoo Yesuus Kiristoosin moosifate qofa. Mee Yesuus anaaf gooftaa kooti jedhaa dubbadhaa. Oolaa baasheelaa. Ibaara jaalakaatiyaa. Anaaf gooftaa kooti. Yesuus Kiristoos ofirratti moosifteetta taanaan Yesuus Kiristoos irra jiraata. Waa xixiqqoo kana dhiisuun sin rakkisu. Waa xixiqqoo kana bira darbuun sin rakkisu. Yeroo tokko namoonni Waaqayyoof jedhaa cubbuu dhiisaa. Kun jecha dogoggoraati. Waaqayyoof jettee cubbuun dhiisi. Ciirayyuun dhiisi Waaqayyoof jettee. Ofiif jedhii dhiisi. Adaba kaansariitu fudhata. Adaba HIV vaayirasiitu fudhata. Waaqayyo sii fudhata. Ofumaa jettee dhiifta cubbuu jechuudha. Waa tokko isinitti waan abdii sin kutu. Yookaan hin gammaddu yookaan hin aartu. Waan gootanitti numa gatii baastu. Takka qalliin hin jiru. Yoo tokko maaltu nu dogoggorsa beektu? Waaqayyo waaqa araaraati isa jiru nu dogoggorsa. Waaqayyo waaqa araaraa miti. Lafa dogoggoraati fudhadhaa. Waaqayyo waaqa araaraa miti. Araarichatu siistemii qaba. Qimmiidee booddee sitti araarama. Mee gaaffiin sin gaafa namoonni as keessa jirtan. Waan goote sanaaf waan tokko gatii baasin araara argatte.
hin naannoofnee tullu gatiin kaffalle hin boonye eenyuyyuu gatiin kaffalle dhaalaadhaan argatu. Akka jedhe Daawitiin cubbuu kee siif anniisaa jedheen mucaati cubbuun argatte garuu nan ajjeesaa jedheen waa'ee cubbuu kee siif anniisa mucaa kee nan ajjeesa. Maal jechuudha kun? Akka jechuun maal jedhaa fakkeenya keessatti foonni fooniin adabaman sigaa hiqqatta. Waan goonetti inuma gatii baafna jechuudha. Waan goonetti inuma gatii baafna jechuudha. Akka jechuun cubbuu barbaachisaa hojjechuun mirga keetii jechuudha. Ija cubbuu hojjettee fudhachuun immoo dirqamaa jechuudha. Bareechaa naa qabadha. Cubbuu barbaachisaa hojjechuun mirga. Akkasii kenna mirga kana. Ija cubbuu keetii immoo fudhachuun dirqama. Eessa dhaqqabe? Hattuun mana kee lixxee hattuuf mirga mataa ishee qabdi. Gaafa mi'achaa si hatte wajjin qabamtu garuu tumamuun dirqama. Akkana dubbiin. Kanaaf maanni nuti warri gara gooftaa dhufne kun kana beenne guyyaa tokkotu mucaa tokkos ijaaraatu ta'a. Somba keetiif gaarii miti dhiisiin jedheen. Innaa mootummaa Waaqayyoo keessa adurree waan hin jiraanneef somba fayyaa fuudheen naquun hin jedhe. Jecha jal'oota yoomiyyuu injifachuu hin dandeessu. Haasaan isaanii baay'ee hamaadha. Dhugaatti baatee tumuu hin dandeessu. Garuu gatii akka kaffalchiisu beekuun dirqama. Waaqayyo nu gargaara. Agartanii? Kana irrattidha Yesuus Kiristoos. Deemuu barbaaddu isinis jedheen. Moo deebuu barbaaddu? Moo jijjiiramuu barbaaddu? Moo geeddaramuu barbaaddu? Yoo deebuu barbaaddan ittiin jedheen. Anaan ofirratti moosisa. Beetros kanaadha. Eessa dhannaa? Si isa buddeen jireenyaa bara baraa ta'e dhiifne. Si isa ulfina qabeessa kana dhiifne. Eenyuun bira dhannaree? Agartanii? Namoonni baay'een har'a jireenya bara baraa dhiisanii waliin goomsinu, waliin somnus waan baay'ee argaa jirra. Akka amma jirtutti waldaan kiristaanaa kun eessa geesse laata? Akka amma deemamaa jiru kanatti agalgaa'onni waldaa kiristaanaas bor eessa ga'u laata? Abdiin dhalootaas maali laata? Balaadhaan nama baay'eetu nu biraa godaane. Nama baay'ee karaatti cite. Ammayyuu namni of sirreessa hin jiru. Deemuu barbaaddu? Dhiisuu barbaaddu? Tajaajila kana dhaabuu barbaaddu? Waamicha kana keessaa ba'uu barbaaddu? Lakkoofsa 66 baay'eetu gara booddee deebi'eedha. Baay'eetu maaltu taanaan dhugaatu dhufee jennaan. Lallabi dhugaatu dhufee jennaan hunduu hin deebi'e. Ayinu kana dhageenya nufne gaafaati qurxummii nama baay'ee nyaachifte sana qurxummii agarre. Waaqayyo agargaa. Gaafati qurxummii nama baay'ee quubsite sana nuyi qurxummii agarree nufne lallaba akkasiin agarree nuti. Afurri qurxummii isinirraa cabu maqaa Yesuus Kiristoos. Nuti isa agarree dhufne qurxummiin hin jiru. Isa fidde wangeela sii dhaggeeffanna. Dur nu biratti wangeelli yeroo dhufe irdaataas nuu kennu wangeelas nutti himu. Marfees nu waraanu qorichas tola nuu kennu wangeelas nutti himu. Sana agarree dhufne akka namicha soogiddaanii qotiyyoo sossobee qambarrii jala nu galchite dubbiin. Qotiyyoo camadamuu didu
Sogiddatti qabanii qambarri jala ga'anii sogidda jalaa fuudhu. Akkas ta'e dubbiin. Warri mishinii dhufanii wangeela dhugaa nutti ba'a, warri faranjii bu'aa nutti agarsiisanii wangeela nutti himanii bu'aa nu jalaa fudhatan. Yesus kanaaf qurxummii nyaachisiisee jireenyatti hime. Jarri garuu ammayyuu gabaa qurxummii keessaa gabaa jireenyaatti hin ceene. Har'a gabaa jireenyaatti, gabaa ulfinaatti ce'uudhaaf isuma qofa ofirratti moosisuun dirqama ta'a. Inni lammaffaaf inni dhuma Yesus Kiristoosiin duukaa buutanii waan hundumaa dhiiftanii isaa wajjin jiraachuu fi barichaa dhaggeeffadhaasii kana. Iji keessa yeroo hundumaa fannicharra ta'u. Iji keenya yeroo hundumaa fannoo Yesus Kiristoos irra gaafa ta'u, wanni biraan nutti mul'atu. Waa'een namaa nutti mul'atu. Inni dhiifta waa'ee namaa. Jibba isaa hin dhiifta. Hameeti isaa hin dhiifta. Soba isaa hin dhiifta. Nama baay'ee koo harka namaatti waan cabaniif kan waaldaa isaan lakkoofsan qaban. Namatti waan mada'aniif kan waaldaa isaan lakkoofsan qaban. Kanaaf iji keenya gaafa fannoo irra ta'u yeroo hundumaa Yesus nutti mul'ata. Haleluuyaa. Har'as Yesus nutti mul'ata. Bori Yesus nutti mul'ata. Har'as fannoo, boris fannoo. Jireenya fannoo jalaa jiraachuun murteessaadha gaafa waan hundumaa dhiistanii Yesus Kiristoos hin duukaa buutan. Maaliif hojjettan? Isinitti hin badu. Dhugaan isin hin jedhu. Isinitti hin badu. Gowwaa fakkaattu garuu sitti hin badu. Nama abdiin qabaanne wayii fakkaatti garuu sitti hin badu. Agartanii? Gooftaan keenya Yesus Kiristoos yeroo bartoota isaa barsiisuu jalqabee Yohaannis Maatewos 6:22 iji ibsaa dhagnaati. Ija kee fayyaa guutuu yoo ta'e dhagni kee hundinuu ifa hin ta'a. Iji paawuzaa namummaa kee kanaati. Ija kee kun yoo fayyaa ta'e namummaan kee guutuun fayyaa ta'a. Akka jechuun ija malee ati eessayyuu hin geessu jechuudha. Namummaa kee kana harka kee, miila kee, ija kee kana hundumaa ilaaluu kan dandeessu ati ija keetiin. Ija natu sii kenne jechuu barbaade Waaqayyo. Egaan lakkoofsa 23 iji kee dhukkubsataa yoo ta'e garuu dhanni kee hundinuu dhukkubsataa hin ta'a. Egaa ibsaan sitti jiru dukkana erga ta'e dukkanichi immoo hammam hagudda ture jedheetu waa'ee ifa bara baraatii fi waa'ee jireenya bara baraa kaasee ijatti fakkeesse haasa'a. Jireenyi ifa. Jireenyi ija. Jireenya qulqulleetti kana iddootti eeggachuudhaaf ati yeroo hundumaa gara fannoo ilaaluu qabda. Iji kee iddoodhaa fuudhamnaan, iji kee iddoo kaa'ame socho'anaan sii raawwate wanta ta'e. Har'as gara fannoo isaa, boris gara fannoo isaa olaalte. Ija keetu dhanna kee kana ibse wanta ta'eef ija jireenya bara baraa kan nuu ta'e Yesuus immoo ija sii ta'a. Waan nama dhibu jecha Daawit tokko maal jedha? Gara Waaqayyoo ilaalaa fuulli keessan ifu. Deebitanii qaaniin lafa ilaaltanii. Mee hundi keessan gara ifa tokko ilaalaa. Fakkeenyaaf yeroo aduun ganama baatu aduu sanatti yoo galagaltan ifi isaa asirra si bu'a. Ifi sun gaafa asirra si bu'u adda keetu ifa. Gara ifichaa ilaalaa. Ameen. Fuulli keessan ifu. Namni fuulli ifi aabbee gammadaadha. Bara kee guutuu gammaddee jiraachuudhaaf iji kee gara isaa ilaala. Gara Waaqayyoo ilaalaa. Haleluuyaa. Gara Waaqayyoo ilaalaa. Fuulli keessan ifu. Dhiisaa waan hundumaa. Irraanfadhaa waan hundumaa. Halkanis ifa. Yoo akkas yaabee ciiftus nagaa. Garuu waa'ee namaa yoo yaadaa oolte. Abaluu akkas na godhee. Isa kana immoo boossee fixxee takka turtee muka nama tokko jalqabde. Inni immoo kan namaa. Isa immoo dhiistee tokko utuma jettu atuu nama taata. Nama jechuun jedha Yesuus Kiristoos waa'ee namaa gaafa ibse nama jechuun akkuma isa biyyoo irraa dhufe sanaati jechuun dhiqameen qulqullaa'u biyyoodha jechuudha namni. Namni nama dhiqee qulqulleessu hin jiru. Namni rakkoo namaa himee xumurus hin jiru. Ofii miidhamta jechuudha. Kanaaf gaafa yeroo hundumaa iji kee gara fannoo ilaalu har'a Yesuusin agarta. Borii Yesuusin agarta. Nama wangeelaa guddaa tokkotu
Boqojjii wangeela lallabaa turan bara 1975-78 wangeelatu lallabanii mucaan isaanii jalaa du'e. Isaan duwwaatu amantaa Pirotestaantii kana keessa jira. Lafatti awwaalan dhabanii mazagaajjaadhumaan iddoo tokkotti awwaallatanii tajaajila deeman. Namni kun namoota hin beektanidha. Gaafa isaan tajaajila dhaqanii deebi'an mucaa isaa boollaa baasanii mucaan awwaallate kan mukatti fannisanii jiru. Mucaan eega du'ee awwaalame boollaa ba'ee mukatti fannifame guyyaa 4 dhala isaati. Mucaa isaati. Ergamaa nuguseedha. Beektu baay'ee keessanii. Ergamaa nugusee dhoksuuf jedhanii poolisiidhaan achirraa fuudhanii mucaacha deebisanii awwaalan. Eega mucaan tottoree mukarratti ajaa'iba ooltee. Gaafa ergamaa nuguseen tajaajilaa dhufu kanatti man jarri tokko mucaa kee boollaa baasanii mukatti fannisanii kun immoo sababiitti beenxee taateefi. Nu garuu jara mucaa kee fannisan sii qabneerra mucaa kees deebifnee si awwaalleerra jedhu ajiri poolisii. Achumaan ergamaa nuguseen jara mucaa koo kana boollaa baasanii mukatti fannisan natti agarsiisa. Saaxinee cabsanii mucaa isaa boollaa baasanii mukatti fannisan. Mee isaan natti agarsiisaa jedheen. Poolisiin eeggannoodhaan akka inni jara baru godhan. Akka jedhe ergamaa nuguseen poolisiidhaan daqiiqaa tokkoof jara kana wajjin haasa'a. Maaloo yeroo naa kennaa jedhan. Poolisiin ishee gurra kenneef ergamaa nuguseen taa'ee Iyesuus sin jaallata ittiin jedhe. Iyesuus sin jaallata. Iyesuus sin fayyisa. Sababii mareeffa mucaa kootii harkaan qabattaniif iyyuu hin fayyitu sin. Sababii mucaa koo fanniftaniif iyyuu mee fannifamuu Yesuus Kiristoos yoo ilaaltanii amanuu baattan fannifamuu mucaa koo immoo ilaalaati Yesuus hin amanaa. An siniin kasasu Yesuus sin jaallata waaqan sinii kadhadhaa ittiin jedhe. Agartanii? Ituu na ta'ee utuu si ta'ee namni kana gochuu danda'u eenyu jira laata? Har'aadhaan namni kun tajaajilaadha. Shashamannee boqojjii asallaa hunduu beekuma. Yeroo baay'ee nuti iji keenya fannoo irra hin jiru taanaan yeroo hundumaa nama nuu miidhantu nutti mul'ata. Yeroo hundumaa nama nuu miidhan. Iji kee fannoo irra taa'ennaan garuu Yesuus sitti mul'ata. Oo haaleluyyaa. Oo bari'es Yesuus. Yoo dhiyeessi Yesuus. Waa'een namaa si irraanfachiisa. Hundumaa dhiisanii Yesuus Kiristoos duukaa warri bu'an isaan kan ayyaanumanidha. Isaan dhuguman siniin jedha kan birmadoomanidha. Boleetti koo boleessa koo har'a wanta si rakkisu jira moo waan hundumaa dhiiftee Yesuus hin duukaa buuteetta laata? Dubbii xumuraan sinitti hima. Hin dogoggorinaa. Warri kan Waaqayyo yoomiyyuu qoricha. Warri Yesuus kun itti urgaa'e. Warri Yesuus kun itti mul'ate yeroo hundumaa barbaadamuudha. Har'a Naajeriyaa keessatti waldaa kiristaanaa galanii namoonni baay'een nama ajjeesaa jiru. Nama ajjeesaa jiru. Lafa amantiitti nama baay'ee du'aa jira. Kun maaliif hojii jettan akka jedha beekaan Ameerikaa tokko bara gara dhumaatti namni caafata qulqulluu biyyi caafata qulqulluu of keessaa qabduu fi biyyi kiristaanota of keessaa qabdu bara dhumaatti hin barbaadamti. Lafa caafati qulqulluun jiruuf lafa kiristaanonni jira yeroo hundumaa mo'ichaatu jira. Egaan isin jireenya mo'ichaa kanaaf warri waamamtan, jireenya mo'ichaa kanaaf warri kaadhimamtan barbaadamoo wanta taataniif seexanni isin barbaada, namni isin barbaada, haalli hundumtuu isin barbaada. Haalli hundumtuu isin miidhuudhaaf isin barbaada. Haalli hundumtuu isin cabsuudhaaf isin barbaada. Maaf na cabsuuf na barbaade, maaf na miidhuuf na barbaade jettanii itti dhiphachuu utuu hin ta'in barbaadamaa ta'uu keessan amantanii, urgaa'oo ta'uu keessan amantanii abdiidhaan taa'uutu isinirraa eegama. Abdiidhaan ani barbaadamaadha.
Ani Yesuus Kiristoos duuka buutu isaati. Ani kan Yesuus. Haleluyaa. An warra Yesuus Kiristoos waamedha. An kan Yesuus. Niqoodimoos lammaffaa dhalachuu jibbe. Egaa maal ta'u isaa laata? Har'a aniif isinis jireenya lammaffaa dhalate hin qabnu taanaan ofiifis bu'aan buufnu, biyyaafis bu'aan buufnu, namaafis bu'aan buufnu. Garuu jireenya keenya lammaffaa dhalateera taanaan, hafuurri keenya lammaffaa dhalateera taanaan yeroo hundumaa warra bu'aa buusan taanee argamna. Seexanan sodaatinaa, namas hin sodaatinaa. Yesuus Kiristoosin isa hundumaa gararraa jiru sodaadhaa. Yesuus Kiristoosin isa fooniif lubbuu walitti qabe ajjeesu sana sodaadhaa. Kan kana achi abdiin kutatin kan Yesuus ta'uu kee himaa deemi. Kan Yesuus ta'uu kee dubbachaa adeemi. Haleluyaa. Mee namni as jirtan ani kan Yesuus jedhaan yoo mutii irra jiraates rakkoon qabu. Ofuma irratti dhugaa bahe fayyini kanuma dhuunfaa kee wanti ta'eef ani kan Yesuus jedhaaf irratti haasa'ame. Kan Yesuus. Dabalaa jedhame. Kan Yesuus. Galanni Waaqayyoo ta'u. Dhugumaan isin kan Yesuus yoo taatan, dhugumaan isin warra Yesuus Kiristoos filate yoo taatan yeroo hundumaa eebbifamoodha. Yeroo hundumaa barbaadamoodha. Mee waa tokko isinitti agarsiisa. Wangeela Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 21. Yesuus hafuura qulqulluutti gammadee yaa abbaa gooftaa waaqaatiif lafaa isa kana warra ogeessotaa fi hubattoota jalaa dhoksitee ijoollota keetti waan mul'ifteef sin galateeffadha jedhee. Haleluyaa. Ilaa waa'ee jireenya kana mootummaa jalaa dhoksite. Waa'ee ulfinaa kana sana jalaa hin dhoksite. Obboleetti gad deebitu kanatti mul'ifte. Obboleessa gad deebi'aa kanatti mul'ifte. Isaan kana mootummaa keetiif godhatte. Gurguddaan biraan geenye lafatti geesse kana. Beekaan hin geenye lafatti geesse kana. Saayinsistiin hin geenye lafatti geesse kana. Haleluyaa. Gooftaan eebbifamu. Lafa isin geessan obboloota koo lafa qoosaa miti. Lakkoofsa 24. Luqaas 10:24. Baay'ee garaana nyaata. Luqaas 10:24. Raajonnii fi mootonni baay'een isa isin argitan kana arguu akka kajeelan akka hin argin hafan. Waan isin dhageessan kana dhaga'uu akka kajeelan akka hin dhaga'in hafan isinitti hima. ብዙ ነቢዮች ብዙ ንግስታቶች lafa isin geessan kana ga'uu yaadaniituun ga'in hafan karaatti citan asirraa akka jedhan raajonnii fi reebeen dubbisa 21 dubbisa dhaggeeffadhaa. Luqaas 10:21-24. Yeroo sanatti Yesuus hafuura qulqulluutti gammadee abbaa gooftaa waaqaatiif lafaa isa kana warra ogeessotaa fi hubattoota jalaa dhoksitee wallaalotatti waan mul'ifteef sin jajadha jedhe. Eeyyee yaa abbaa isa kanatti gammaddeetta. Itti fufee namoota achi turanitti abbaan koo waan hundumaa dabarsee anatti kenneera. Abbaa isaa duwwaatu beeka malee ilma kan beeku eenyu akka ta'e kan beeku hin jiru. Ilma isaatii fi warra ilmi dhaggeeffadha ishee kan ilma isaatii fi warra ilmichi itti mul'isu barbaadu abbaa beeka malee abbaa kan beeku eenyuun akka ta'e kan beekus hin jiru. Kana booddee immoo gara bartootaatti galagalee kophaatti uffee mistira isheen kun gara bartootaatti galagalee kophaatti isaatti dubbate. Iji dubbate kana booddee immoo gara bartootaatti galagalee kophaa isaatti dubbate kophaatti iji waan isin amma argitan kana arguu iji waan isin amma argitan kana arguu ayyaantu. Isa isin amma argitan kana kan argaa jiru iji yoo jiraate inni ayyaantu. Raajonnii fi mootonni baay'een isa isin argitan kana arguu akka kajeelan akka hin argin hafan. Waan isin dhageessan kana dhaga'u akka kajeelan tun dhaga'in hafan. Ati garuu nagarte, ati garuu hin dhageesse. Ati kan Yesuusi kana. Mootota baay'ee ture Itoophiyaa makeessa. Mootota baay'ee ture. Tafarii Bantiifaa, Iyyaasuufaa, Haayile Sillaasee tokkoffaa lammaffaa. Isaan utuu waan kana hin argin darbanii. Addunyaa kanarraa ilaali.
kofi anafa baay'een jiru utuun argin darbani ati garuu carraa sirrafu Yesuusin agarte sati agarte kana iji dhaloota argu yoo jiraate ni kana yaanome jala mureensitti lafati geesse dhalataan ga'u yoo jiraate wanta kosanitti mo'an nama qumna gara qabdu duwwaatu Yesuus Kiristoosin arga aaca barbaaruun waliin dhooftuun Yesuus Kiristoosin dhaga'uu danda'a arguu garuu hin danda'u waa'ee Yesuus Kiristoosin dhaga'uu fi arguun tokko miti eenyuyyuu yoo abbaan itti mul'ise malee Yesuus Kiristoos arguu waan hin dandeenye ati garuu hixa akkasii argatte agartanii warri carraan isaanii abidda barabaraa baaseef warri carraan isaanii gubannaa baaseef yaadattootaa tan quraana qulqullaarra maal jedhsitti fakkaate suurata Allah Maariyaam 779 lakkoofsa 12 irraa akkas jedha isaa faana kan jiru guyyaa qiyaamaatti abiddan bu'edha isaan Yesuus isaa faana kan jiru guyyaa qiyaamaatti abiddan bu'u isaa faana kan hin jiraanne garuu guyyaa qiyaamaa xaaqaa keewwatee dhaqee Makkaa Madiinaatti Muhammadiif sagadadha yeroo darbe dhimma kana irratti baay'ee barsiiseen ture Feesbuukiin koo yeroo hanqite sana jiraata Yesuus Kiristoos quraanni waa'ee isaa hin haasa'a Musaan eenyu Musee miti Sulumaan eenyu Solomoon miti Jibriil eenyu Gabrieel miti maal somna maqaa jijjiirreef ikkoo dhugaa jallisuu hin dandeenyu akka jedha macaafi quraanni raajonni shanan yoomiyyuu hin du'anidha raajonni shanan yoomiyyuu hin du'anidha egaa dhaggeeffadhaa achiin dhufnes asiin dhufnes isaan Yesuus barbaachisiisaadha warri Yesuus Kiristoositti amantan kan isaa warri taatan yoo ammam lolamtan illee እግዚአብሔር ምስክሬ ሞይች kan keeti gammadidha waan guddaaf kaadhimamtee waan xinnoon ilaalin waan guddaaf waamamtee waan xinnootti yeroo kennin lolamuun siif ulfina dhiibamuun siif ulfina jibbamuun siif ulfina fidee dhufa amma hundi keenya har'a ayyaana hiika awwaajii yookaan Onesimos Naasib abbaa gammachiisa ayyaaneffachaa oolle Onesimos Naasib yookaan hiika awwaajii yeroo 8 gurgurame bililleen yookaan maayibuu waan gurguramteetti akka Onesimositti seenaan seen kaane waa'ee Asteer Gannoo kee Eertiraatti duutee awwaalamte waa'ee Naasib dubbachaa oolle namoota kana maaltu dubbachiise hojjettan wangeelaaf du'an wangeelaaf gatii baasan Onesimos Naasib yookaan hiika awwaajii gaafa du'e yaa lafaa dubbii Waaqayyoo dhagaye jedhee lafa dha'ee du'e hurrumuu yoo dhattan mattu awwaala Onesimos Naasib iddoo dhaloota isaatti awwaala isaarra kanatu jira yaa lafaa dubbii Waaqoo dhagaye Onesimos Naasib darbuyyuu malee amma waggaa dhibbaa fi wayiidha hamma kana ayyaaneffatamaa yaadatamaa jira gootii wangeelaa yeroo hundumaa maqaatu dhahama duuka buutuu Yesuus yeroo hundumaa maqaatu dhahama boloota koo isin kan Yesuus yoo taatan iyyuu ulfina guddaa tokkotu isin eegaa Waaqayyo isin haa eebbisu eebbifamaa isa nutti dubbate Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u egaan sagantaa keenyaarraa asuma irratti xumurraa kadhannaa gabaabaa walii wajjin kadhannaa
Naga kabusi